الشمع هركفوني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكمل جرتو نجيني بلادة وردفتوني channel دكتور قبته يبندم تكسنويو نما تكوتاتني لما تاتني صدي تاتني أفر تاتني شن تاتني جه تاتني أجيول تاتني بكجير تنتي نجايا في بركة ربي بام جدي وثالث سنة حكومة تجتشا هرد اللي ولدت دبني جرا هرد سربا زموني كان بيا راكسا جرو تكو كسمة سربوتا أشدرا بس مالي في لتامتو كومنا من كجرو سربوتا الدجرا أوكي سربا سني ولدت فينه ولدركم سيسو دشوا بكا سربوتا كنين ولدت فايتي يمكن إمه ولتم سيسو داف كمتو أكجالا لأنما بوجي أجر كمتو أكجالا لأنما بوجي واي كنا إلى الكسي هردا بام شكتريم أفكت قلت لافي وري كان لك أنا فاروس عشان سبسكرايب قلت لأن هجم مرة كسمة يو فيديو نحن تطلع لايك كده وو أوكي هاي سربي جامرين سربي كأول نجاسة زماني كنا باسي سوني سربا بريدة سربا ورابني سالن كواليتي كابو akkasuma ammallee sirba jaalalaan namoota hedduu boojeedha akkasuma ammallee sirbichi jaalala filatamtuu koo jedhu sunis kwalitiin isaas bareeda innis sirba jaalalaan namoota hedduu booje garuu kamtu akka irra namoota hedduu booje koomentiidhaan ummata keenya gaafachuudhaan barbaade ummanni keenya namni kamuu jechuudha namni viidiyoo kana argee sirboota aanamma irraa haasa'uudhaaf deemu kana laale sirba akka quality irra qabu akkasuma ammallee sirba kamtu akka irra jaalalaan nama booje naaf himtan yaada koomentiidhaan jechuudha koomentii jalatti naaf barreessitanii akkasuma ammallee simalee to kajedhu kajoolleen barattoota ibaasan fakkaate sirboota kanneen wal dorgomsiisuudhaa fi sirboota kanneen keessaa mee kamtu irra jaalalaan si booje kamtu ammoo dhugaadhaan jichi isaa wanti inni haasa'u kun jechuudha onneetee keessa seenee gaafii sitti ta'ee si dinqisiise koomentii jalatti naaf barreessita filatamtuu koo akkasuma simalee too minaamin kan jedhu sana sirba ijoolleen barattoota ibaasan fakkaate maqaa isaanii yaadadhu dhiifama akkasuma ammallee kee'ool naggaasa sirboota kanneen keessaa ka jaalalaan irra sin booje ka dhugaadhaan waan kaleessa bira tartan sababa sirba sana dhagahuutiin yaadattan sirbi kanneen keessaa wanti yoo jiraate naaf himtanii mee dura sirba zamoonii kana baay'ee asiin durallee reaction irratti godhee jira mee sirba kana waa'ee sirba kana ilaalchise mee sirba kana takka mee daawwannee walitti haadachaa okay wallahi sirbichi yaa baay'ee nama tamacha ani garuu mucaa kana jechuudha mucaa kana osoo argee garuu gaafadhaayyuu maal jedhee gaafadha si fakkaate awwaati sirba akkanaa qoo eenyu si barreesse akkamitti akka barreeffatte dhugaa rabbi silaa jedhee gaafadha maal daafanu maayuu jaalalaan akkasii sirrimatti jechuudha jaalalaan duraan dhiisee ture amma ammoo bifa addisiidhaan itti na deebise kanaaf hin gaafadha jechuu barbaade akkasuma ammallee sirba filatamtuu koo ka jedhu sana sirba filatamtuu koo jedhu sanas daawwannee mee walitti haadachaa Oke, dhugaa rabbi kanas waan yaadadha maal gaafa jettee yaadadha dhugaa rabbi mijattee sirba sana irratti waliin baasa jedhu gize mujattii sana argee tureyyuu mujattii yoo yaadadhee ture yaa'u kana mee amma hadiisu keessan deemu akkasuma ammallee sirbichi kunilleen bakka dhugaa rabbi sirriitti nama tola sirriitti innilleen keessa gabbu'ee madaa jaalalaatu ka madaa duraan qorrite innilleen immoo dhugaa rabbi bifa harawaan deebisee madeessaa jira innilleen rakkoo qaba dhugaa ijoolleen kun martuyyuu maal jechuudha messi malee toosaa laallu si maleenis sirba bareeda bakka sirba jechuu bakka nuti yeroo barannu ijoollee shamarran bakka jana jennini minaamin jenne sunis waa'ee sanaan dhugaa rabbi dhugaa dubbachuudhaaf sirbichi jira tanaa jechuudha
jaalala kaasa. Jaalala yoo qara dhiiste deetti si deebisa. Mee sirboota kan sirboonni kunniin jechuun weellistoonni addisiin ijoolleen kun weellistoota addisiidhaan namaree fi uummata isaanii biratti mul'ata argachaa jiru beekamti jechuudha. Ijoollee kana sirriitti jajjabeessuu ni qabna yaada kenninee fi koomentii babbareeda barreessinee fi jabaadhaa minaamin bakka jenneen akkasitti jajjabeessuu nurra dirqama maaliif numatu wal jabeessa yoo nuti hin jabeessine alagaan alaa dhufee hin jabeessu akka killeetti qabachuu qabna akkasuma ammallee viiyuun isaaniillee akka irraan baay'atu gochuu qabna akkasuma ammallee silaa yaa'u yeroo tunaan geenne dhiifama silaa akkasuma ammallee sirboota hedduu jiraayyuu sanas yaa'u yeroo biraa irraa haasa'uu danda'a. Amma ammoo sirboota kanneen mee hagam takka itti bohaartu isin hagam takka itti gammaddu dasa nameedha namatti laa palaw silaa ka zamoonii kana dhufe sun dhugaa rabbii wallaahi biyya maraachin jira maal akka ta'e beeku malee garuu mucaan jinni wayii qaba laata shayxaana wayii qabaachuun dhabu dhugaa rabbii waan ittiin nama booji'u jechuudha. Sirba torbaan tokko keessatti guyyaa 10 keessatti jechuudha. Sirba guyyaa 10 keessatti miliyoona tokkoo fi 300 ilaalame jiran isin akka qallisanii. Ohoo kun namichaan badaa dhugaa rabbii kun kun badaa kun hin ta'u mucaan sun kee'oon sun sun sirbi isaa bareeda taanaan baqaa namni kun marti daawwate jechuudha. Akkasuma simaleen sunis simalee tokko jedhu sun. Saladii moo eenyu dhiifama eenyu okay akkasuma ammallee filatamtuu koo jedhu sunillee aboo jarana zamoonii kana weellistoonni addisiin dhufan sirba mirxi sirba muka jedhu osoo hin taane boo sirba nama jedhu nuuf fidanii dhufan naa galatooman dhugaa rabbi teenkiyuu naa galateeffadhaani maaliidhaaf ijoolleen kunniin namareef aartitti seenaa jiru waan ta'eef amma ammoo yoo uummata isaanii biraan beekamtii argatanii ka jedhan taate irra waan zanaa waan fataa nu fidanii nu boorsiisuu danda'an nullee ka duraan yaanni nu booji'e gar isaanitti asunu deebisanii suutan akka nuti adeemnu nu gochuu danda'an jechuudha sagalee isaanii babbareedduu sanii kanaaf jara tanaan hin dinqisiifadha isinoo dinqisiifattu dhugaa rabbii wallaahi jarri kun baay'ee natti tolariinu baay'ee tokko natti toltee jirti naa galateeffadhaani wallaahi akkasuma ammallee koomentii yaada babbareeda kennaafi ijoollee tanniin mara cimsa akka tokkotti ilaala akkatti ilaalina isaan lachuu ija bitaatii fi ija mirgaati anaaf gurra kanaa fi kana ijoolleen tun anaaf jechuudha tunneen hundi weellistoonni oromoo kamuu jechuu dhugaa dubbachuudhaaf kana jedhee caalchisoo osoo hin taane hundumtuuyyuu ana biratti bakka guddaa qabdi teenkiyuu haa galatoomanii haa galatooman dhugaa rabbi sirrimatti haa galatoonfadhaanii jajjabeessaanii cimsaanii qophiin keenya kaardhaa dhawattoota keenya kana fakkaataa hamma qophii biraatti walitti deemnutti nagaannuuf turaa warri chaanala kanaaf haaraa ta'an akkuma dura jedhee turetti subscribe akkasuma ammallee viidiyoo kana share godhaa jara tanniin biraan naga'uu mokkoraa akkasuma ammallee akka jarrilleen hojii isaanii kan arganitti gammadan jechuudha jarrumtuyyuu hojii isaanii kanatti sirrii gammaduu qabani kanaaf ulfaadhaa baam